Yooyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota boonee shoo sirra jirtu ani nagaa kootii obboleettiin keessanii akkam jirtu lammii koo hundi keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii siniin jechuun jaaladha. Egaa baga siniin ga'ee guyyaa yaadannoo kanaa siniin jedha baga sooma neektanii hundi keessanuu lammii koo kan biyya keessaa kan biyya alaa marti keessanuu baga nagaa neektanii obboleeyyan koo amantaa musliimaas waaqayyoon siniin haa ga'u guyyaa 3 booda irra geessuun siniin jedha sooma keessanii sooma gaarii sooma sinii waaqayyo siniif dhaga'u siniif haa taasisu siniin jechuun jaaladha obboleeyyan koo hundumti keessanuu. Egaa ani fireeshoon jedhama har'a warri na beektanii na beektu warri na beekne immoo asumaan na bara siniin jechuun jaaladha. Egaa har'a ani argamu istiidiyoo boonee shoo keessatti argamee kan jira. Egaa boonee shoo istiidiyoo keessatti keessummaa na gootee gara istiidiyoo keetti keessummeessu keetii fi guddaa galatoomii siin jechuun jaaladha obboleetti kiyyaa siin galateeffadha. Egaa boonee shoo baga gammadee siin jechuudha fi gizee hin arganne siin jechuun jaaladha. Nuuf kolchaayii gizee hin arganne baga gammadee siin hin jenne asumaanii baga gammadee obboleetti kiyyaa baga kana jalaa si baasee asii si ga'ee siin jedha. Saati sana jala baatee subscribe sana jala baatee asirra geessee siin jedha jajjabee namaayii jabaadhu irratti hojjedhu ammasii waaqayyoon si haa gargaaru siin jechuun jaaladha. Jajjabaadhu amma immoo sirriitti irratti hojjedhu siin jedha. Viidiyoo adda ta'ee bareeda ta'ee kan namoonni irraa barachuu hiriyoonni kee irraa baratanii itti gammadanii jedhanii yoo gadhiiste viidiyoon kee viidiyoo ajaa'ibaa ta'uu danda'a. Namoonni irree itti sii gammadu boota dogoggora irratti irra hin darbiina siniin jechuun jaaladha. Haala komeentiitiin hittimaa laayik sheer gochuun sabskiraayib gochuun jajjabeessaa obboleetti keessanii isheen sin malee homaa hin qabdu kana dursasii jajjabinuma keessaniin as geessee siniin jechuun jaaladha obboleeyyan kiyyaa. Asumaan egaa booneen shoo gaaffii maalii fi firee har'a mana isheetti qophii taasiste jechuun maltu deebii ishii qabattee dhufte immoo maalidha kan jedhamudha. Egaa booneen shoo har'a gaaffii na gaafattee waa'ee muudannooti. Egaa muudannoon kun maali jettanii maltu muudannoon kun muudannoo ajaa'ibaati siniin jedha. Hanga qophii xumura dhumaatti na waliin turan siniin jedha. Warri maatii ishiin taanii maatii ta'aa fi jajjabeessaa siniin jedha obboleeyyan koo. Obbiratti kan ishiin sin barbaaddu ammadha wal jajjabeessaa viidiyoo walii daawwadhaa laayik sheer walii godhaa boota beektanitti wal gorsaa boota dandeessanitti wal gargaaraa wal bira hin darbina dogoggora wal gorsaa obboleeyyan kiyya. Oromoon wal malee homaa hin qabnu kan nuti waliin gargaarre eenyutu dhufee nu ta'a waliin sobinaa wal bira dhaabadhaa dandeetti qabdaniini. Siniin jechuun kabajaan sin gaafadha obboleeyyan kiyya. Asumaanii warri firiidhasii maatii hin taane maatii ta'aayii Oromoon maatii baay'isuu jaalata walaa guddisnuu siniin jedha lammiitiyya. Egaa asumaanii booneen shoo gaaffii maasii gaafattee kan jettanii fi asumaan amma qophii xumura dhumaatti na waliin turaa siniin jedha. Qophiin kun hanga dhumaatti na waliin hoo turtanii mudannoo ajaa'ibaatu jira waan ta'eef na waliin turaa amma viidiyoo xumuraatti kabajaa fi jaalalaanii akka nu waliin turtanii qophii taasiftanii kabajaan sin gaafanna obboleeyyan kiyya nu waliin turaa siniin jechuu jaaladha. Egaa kaasumaanii karaa gaaffii keenyatti yeroo deebinu mudannoo ishiin na gaafatte mudannoo yeroo biyya harabaa dhufuudhaa fi paaspoora baafattuu hangaas geessutti mudannoo maaltu si gaafate si mudatee mee nuuf ibsi obboleessa keetii fi qoodii jetteetu jirti. Ani immoo fiqaadanyaa ta'ee mudannoo na mudatee mana boonee shootti dhufee qophii taasisuudhaa fi fiqaadanyaa ta'ee sin jira siniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Na waliin tura hanga xumura dhumaatti hin bayina laayik sheer gochaa. Akka biyya keessa qaqqabutti laayik sheer gochuudhaan biyya qaqqabsiisaa siniin jedha obboleeyyan kiyya na waliin turaa karaa gaaffii keenyatti.
Egaa karaa gaaffii keenyatti yeroo deemnu mudannoon egaa mudannoo waa baay'ee nama mudata yeroo biyya ofiitti ba'anii waa baay'eetu nama mudata waa xiqqoo karaarree wallaaluu dandeessaa waa baay'eetu jira waan ta'eef ani egaa mudannoo yeroo biyya harabaa dhufnu nu mudatee fi yeroon haasofnee iyyuu hiffinnu waan ta'eef ammaa fi mudannoodhuma baay'ee irraanfachuu hin dandeenye kan baay'ee nagarramu tokko keessaa kan mataa qabu siniif dabarsaa na waliin turaa siniin jedha. Egaa mudannoo yeroo paaspoora baafadhu Finfinnee keessatti na mudate. Finfinnee keessatti maksanyoo paaspoora baafadhu deemitan ture. Deemee kamisatti na qabame. Kamisaa deebi'ee jechuudha gaafa dursaa homtuu na mudannee deebi'ee kamisaa warafaan akka malee baay'ata namni wallaaltan hin jiru jechuudha Finfinnee keessatti. Namni wallaaltan hin jiru baay'ee tokko warafaadha. Namni boondadhuma fakkaata achi keessa yeroo laaltu jechuudha. Nuti faa keessatti ijoollee baadiyyaa waan taaneef sodaachuu malna garuu achi keessatti hadaadaan hin qaba. Isheen nageessitee warafaan baay'annaan deebi'ee si fuudha jettee karaa manaa galtee warafaan akka malee baay'ata waan ta'eef isheen egaa nagattee deemtee anis biyya waan ta'eef ijoolleen biyyaa baay'inaan hin jiru achi halasanii waliin haasofna waliin taphannaa jechuudha warafaan gaa'u sa'aatii 24 achi oolte hin argattu jechuudha baay'ee tokko ulfaataa ture achirraanii warafaanii akka malee hinnaa baay'atu nama wayiitu jira jechuudha namichi wayii hin jira namichi isaa dheeraa wayiiti ani hammanas yeroo sana baay'inaan namatti hin dhiyaatu jechuudha. Namichi kun hin naanna'anii ilaala. Haayilaandii harkatti baatee jira. Haayilaandii sana harkaan of qaxaqqaxa zinjireetu namichi kun nagaa qabamoo poolisiidha inni nagaa qabamoo hin jedhaan ijoolleedhaan. Maarraa fuutanni poolisiin akkasuma gadi hin taa'u wallalaan aan jiru ijoolleen yeroo ijoolleen akkana jedhanii ni golfa jechuudha. Kanarra namichi kun tasuma jidduudhaan ka'ee dacha'aa karaa gadiitti jedhee akka malee sagalee isaa ol kaasee yeroo sagalee isaa ol kaanu namichi kun ani nagaa miti sin jenne jedhe ijoolleedhaan. Egaa namichi kun hiyyee zinjireetuma naannaa ani dhugaa dubbachuudhaaf namicha kanarraa baay'ee fagaadhee jira jechuudha. Wanti irratti wal geenyu tokko hin jiru. Namichi kun asirraan dhufeeti mataa kiyya irratti haayilaandii buqqisee mataa koo irratti bishaan bulchee jechaadha. Ani immoo paaspooraaf jecha akka footoonii koo bareeda ta'uu mataa akkanumaanii tokkosiifadhee jira jechuudha. Haala kanaan tokkosiifadhee gadhiiseetu jira jechuudha. Mataa innuu akka tokkosisanii gadhiisan jaaladha. Tokkosiisee jira yeroo sana baadiyyaadha wanta dhufuufi mataa tokkosisuunis baay'ee tokko anaaf birqiidhaan nin jaaladha itti gammada jechuudha. Namichi kun mataa kootti innaa bishaan naqu akka malee haare tisnattidee akkamitti nama hunda keessa naanna'ee bahee dhufee anarratti mataa irratti naqu kan hin jedhu tisnattidee bakka innaa namichi mataa koo irratti bishaan naqee hedduu akkanumatti nafe jechuudha. Harkuma koo bal'isee akkanumatti hafee bakka waan tokko hin dubbanne achirraan tisnattidee namichi kun achi deebi'ee yeroo inni kolfuu jedhu dhagaacha lafumaa fudhadhee ooduu innaa jedhu adda isaatti kenna jechuudha. Bakka yeroo adda isaatti kennu namichi kun hin dhiige akka malee dhiige jechuudha. Haddi isaa gubbaanii akka malee dhiige namichi kun yeroo dhiigu ani akka malee na'e jechuudha. Naasuun kiyya isa rukuchuudhaaf hin naane dhugaa dubbachuudhaaf maaliif anumatu nama dhaheetu inni keessa bahemoo kan jedhu naasuu guddaa akka malee na'ee dhaabadhee hafee namichi kun achi duubatti deebi'ee mataa qabatee akka malees natti yanii namni hin waca akkamitti dandeesse nama rukutti akkamitti waa baay'inaan jedhanii hani kana yeroo namni wacu bakka bishaanuma baradoo keessa ta'e jechuudha. Baradoo hin beektumti baradooni yeroo baradoo keessa waa seene dandeessee gargar baasta akkasuma ta'e yeroo namni wacusi ani waa tokko hin dubbadhu jechuudha. Nanna'ee namichi kun booda naa fidaa koottaa jedhee hanaan na fudhanii tonaan deemanii makiinaa keessa na godhanii ani adaada boottis hin bilbilee namichi akka malee godhata waan ta'eef na fudhanii deemanii biiroo na geessanii achirraan gara biirootti na geessanii
egaa jirraanii namichi kun innaa biiroo nageessanii namatti bilbilattaa naan jedhanii nin bilbiladha eessuma nan qabaa achi keessaa jechuudha nama achi keessa beeku isatti akkanaa bilbilan na goosisee inni hamma dhufutti gaaffii hedduu na gaafatanii ati akkamittiin daffartee dhiira rukuttaa keessatti poolisii akkamittiin biyya hormaa deemuu yaaltaa naan jechuu jammaranii naan lolanii maaliif yaani rukuchuun koo yeroo sanatti yaani eenyumaaf hunni jechuudha tibiitanyaan ture giddii hin qabu amma ka baratuun jijjiireef malee giddii hin qabu jechuudha nama na tuqu hin jaaladhu gonkumayyuu eenyumayyuu taanani nama na tuqu hin jaaladhu jechuudha nin poolisii dhiisee waan yaa ta'u inni ilaalladhu jechuudha kana inni immoo innaa na gaafatanii wanta ofiisaatiin na tuqeef ilmoo namaa sana hunda keessa akkamittiin hanaan argee bishaan natti naqee mataa koo balleessee jedha. Namichi kun otoo waa ta'e maal gootaa mataan kee har'a badee malee boruuf badaa'inaan jedha. Akkamittiin inni na daffaree ani dubartiidhaan nama keessatti bishaan natti naqaa jedheeni. Kanarraa achitti hedduu na gaafatanii namichi akka malee ta'ee hin lolee eessumni kiyyas hin dhufe eessumni kiyya immoo akka inni Finfinnee dhufeyyuu hin beeku jechuudha. Ani beeksisa koo haala paaspoortii baasu heedha. Inni na'ee inni si dhufee paaspoortii maal asii goote jedhee inni sirumayyuu hin amanne jechuudha. Hana ta'uu koo akkamittiin as geesse akkamittiin Finfinnee geesse har'aan poolis dhaabaa dhufte kan jedhu baay'ee garramameetu jira. Achirraan beeksisabattis bilbilameetu jira. Inni hin beeku waan ta'eef beeksisabatti bilbilee maal asii gooti kan jedhu baay'ee tokko dubbii beeksisaba ta'ee namichi kun hin gadhiisu nama fuulduratti na hawaarraddee mijattiin hamma kanaa maqaaf balleessitee maqaaf gadaansite kan jedhu hin gadhiisu nanisisaa ittaan murteessisa jedhee akka malee ta'ee booda achirraanii heessumni koo wanta achi keessaa wal beekanii fi namichi kun booda na dhiisee birriin akka kaffalamuu fi namicha kanaa birrii 8,000 kaffalee anaan na fudhatee galee jechuudha. Na fudhatee galee ergasii akka paaspoortii baanee na dhoowwanii paaspoortii nan baasa hoon jedhee nama akka keetu biyya hormaa hojjetaa atuu sararatanyaa barbaaddaa akkamittiin hojjetta kanarra manaa baatetu poolisii rukuttetu faranjii faana jiraataa isaanii masii tokkotti deebistee si ajjeesuu danda'u minamna waamta baay'ee naan jedhanii na sodaachisanii yeroo isaan akkana na sodaachisanii anammoo irra caalayyuu itti deemna godha jechaadha. Dhugaa tokko yeroo isaan akkas jedhan deemna godha gaafa kaanii otoo paaspoortii sana hin fidiin ji'a 6 guutee ji'a 6 booda akkuma ta'etti paaspoortii koo deemee fidadhee biyya harabaa ergadhee biyya harabaan na dhufu deemuudhaaf yeroo maluu na dhufee gaafan bararuu boolee keessatti shaantaa koo geggeessee achirraanii asiin akkana darbinaan jedhe namichi yeroo hanachiin achi darbee ijoolleen Itoophiyaawii hin jiru akkas tataa'aniitoo isaan waliin taa'ee daandiin kun kan Dubaay deemudha minamna jedheeni ani immoo Dubaay deemee achirraanii biyya biroo deema waan ta'eef achirraan isaan gaafannaan asumaa taa'inaan jedhan ijoolleen ergaa ijoollee warra markabaan deemanidha. Mini hundi akkasiin jira warri biyya arabaa deemu akkasitti deema jedheen taazaba garuu hin gaafadhu nin taazaba garuu akkas naan jedhanii ijoolleen kun otoo achi taa'u adunnatti guyyaa sana tikkeettiin na jalaa gubate otoo ijoolleen beekanii jechuudha. Eddasii deebi'ee waggaa tokkoon booda tikkeettii haaraa kutadhee biyya arabaa kana humnumaan dhufee isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka obboleeyyan koo kabajamtoota koo saatii keessan haarsa gootanii na waliin turuu keessanii fi guddaan sin galateeffadha sin kabajaa siniin jedha obboleeyyan kiyya. Mudannoon kun mudannoo ajaa'ibaa akka sin gammachiisu abdiin qaba. Mudannoon kun hammarraa baay'ee na dinqisiisa jechuudha. Hanumallee akkamitti guyyaa tokkoon akka kana na mudatee baay'een tokko na garrama. Isinii egaa ka obboleeyyan koo saatii keessan haarsa gootanii na waliin turtanii hamma viidiyoo xumuradhumaatti naaf galatoomaa eebbifamaa siniin jedha. Baraaf jireenya keessan waaqayyo haa eebbisu. Asumaan boonee shoo jajjabeessaayi obboleeyyan koo waliin turaa viidiyoo ishee ilaalaa fi laayik sheer godhaa fi gargaara. Dogoggora ishee bira hin darbina hadaraa keessanii boota dogoggora isheetti aara koomentiitiin gaaffii feetan gaafadhaa deebisaa fi siniin jedha obboleeyyan koo. Egaa anis yoon dogoggora qabaadhe dogoggora koo na of kalchaa siniin jedha. Gaaffii yoon irraa qabaatanii haala koomentiitiin gaafachuu hin dandeessu akkasini deebisu abdii qaba siniin jechuu hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti